qabsiisuudhaan meeshaa barbaadamte kan hin dhufe jechuudha. Ani isa barbaada dhufe malee meeshaa barbaadan dhufne jechuudha. Erga meeshaa kiyyallee asitti argadhe meeshaa kiyyallee dhiisee hin deemu jechuudha. Meeshaa kiyyallee fudhadhee hin deema. Inni makiinuma fudhatee dhufe natti fakkaatannaa dhufu meeshaa fuudhee deemaadha. Yaani sanatti fakkaata ani kana fa'aa hin argine jechuudha. Irra akkasne yoo kan fuudhee deeme ana sumatti hin arge jechuudha. Shaanxaa fi kana hin argine jechuudha. Inni daachumas fudhatee kute jechuudha. Saalaa jiraayyuu saalaadhuma fudhatee kutan nyaatuma fudhatee bichaa kute malee kanneen hin argine jechuudha. Sumatti hin dhufee arge malee kanneen illee fudhatee waan deeminatti fakkaanne jechuudha. Amma kanneen hundayyuu ani immoo asitti dhiiseef hin deemu ofuma faana fudhadhee deema jechuudha. Erga meeshaa kiyya asitti argeeti fudhadhee deema jechuudha. Iddiliisaa ta'ee carraasaa ta'ee hin jiru akka carraa ta'ee jechuudha. Silaan immoo isa dhufee barbaadee asitti yoon isa argee akkuma dheengaddaa yoo rafee jiraate dawwalee waamee fi poolisoota akkasitti qabanii adeeman jedhetani yaadee ture jechuudha. Inni garuu hin jiru jalaa bahee jira dhalli jechuudha. Namichi carraa qabeessa jechuudha. Carraa qabaa hin jiru. Akkasiin isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Akkasiin isin jedha huccuun kun shaanxaan kun huccuu dubartiiti kan inni qabu jechuudha. Huccuu kiyyaa fi kan kaamilaati kan keessa jiru as keessa. Huccuu dubartiin uffatamu maalumaaf akka fedhe baay'ee tokko na dhibaa jechuudha. As jalli immoo jalli kun immoo hin mul'atu jechuudha. Dukkana bakki sun dukkana ifaan hin jiru jechuudha. Achii qaqqabeessanii waraabuudhaaf gadi guuree waraabuuf immoo gisee hin qabu jechuudha. Kun akkuma argitan huccuu kiyyaa jechuudha. Huccuu kiyyatu keessa jira. Huccuu kiyya bichaadha as keessa. Caamma daa'ima kiyyaa. Kanallee uffata natti fakkaata. Caamma daa'ima kiyyaati. Akkuma bitee fi jedhutti isheen jalaa fudhateeyyuu kun caamma isheetti jechuudha. Kun huccuu kiyyaa. Inni uffata natti fakkaata huccuu kiyyallee. Akkanneen ammani fuudheetu mangalasitti dhiiseef hin deemu. Huccuun kaamilaallee keessa jira. Guuree yoo isinitti agarsiise yeroo inni hanga'u akka tasaa yoo asitti qubaa nutti dhufe jechuudha. Anillee nafsi kiyyaaf sodaadhu warra mana wajjin jiru kanaaf sodaadha. Maaliif yoo turafee jiraate achumatti poolisoota dawwalee hin dhufu. Amma garuu yoo nu arge yoo hin baqata yookiin immoo wayii nu godha jechuudha. Anallee waan hin godhu waan tokkollee nan godhu isa sodaa tokko nu qabu. Warruma nama faana deemu kafe isaan waan argin jechaaf malee ani waan tokkoyyuu san sodaadhu jechuudha. Kanneen amma fuudheetuma ufuu waliin deemnaa jechuudha. Akkasiin isin jedhaa nyaata kanneen immoo oma fuudhee deema jechuudha. Nyaata kanallee asitti dhiisu jechuudha. Feestaalatti naqee feestaala suuqaa fudhadhee feestaala naqee miskiina meeqatu karaarraa beelaa jira jechuudha. Miskiina kenneef bira darba jechuudha. Garaa miskiinaa yoo nyaatee quufillee na eebbisa jechuudha. Innummaan nyaachuurra jechuudha. Akkasiin isin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa isinillee du'aa naa godha akka daa'ima kiyya argadhu. Fuudhee deeman. Jaalaame. Ammaaf kan inni fudhatu ture baay'ee ture jechuudha. Amma immoo fixanii xiqqeessaniiru jechuudha. Fixuu ka'aniiruun isiniin jedha. Amma fuudhee miskiinaa kenneef bira darban isiniin jedha. Miskiinni kan naa eebbisan turre naa wayyaadha yookaan miskiinni nyaatanillee daa'ima kiyya argadhaan isiniin jedha. Isinillee du'aa naa godha. Du'aa keessanii na bira dhaabbadha. Akka daa'ima kiyya argadhaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hundana keenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isinii qabadhee dhufe
maali yoo jettanii akkuma beekamu kaleessa jechuudha. Kaleessa waan ta'e argitanii jirtanii jechuudha. Ani keessumaa gaggeessu baanani akkuma beekadhe jechuudha. Akkuma beekadhe namichi sun dhufee waan inni godhe argitaniitu nyaata hunda kushiinaadha xiqqoo fidatee tiriirra keewwatee fidatee illee nan ga'u jedhetu akkuma jirutti fidatee as dhufee jechuudha. Fidatee as dhufee nyaatee amma nyaatu nyaatee amma dhugu dhugee akkasitti dadhabee as ciisu ture jechuudha. Yeroo nan dhufu yeroon dhufu akkuma wanni garaan ol garagalee ciisuu jira jechuudha. Ittillee dubbanne waan tokkollee ittiin dubbanne kaan buraati godhatee kan of bira kaayee akkasitti ciisuu jira jechuudha. Distiillee otoo kushiinaan geesse waan tokko yoo ta'u of jalaan fuudhinii jechuudha. Biddeen illee akkuma jirutti tiriidhumaan wanni dhumaan guddaadhaan as fidatee asumatti akka waan biddeen tiraasii ta'e mataa dura keewwatee akkasitti ciisu ture jechuudha. Distiidhumaan fidate isaanitti yoo qannafatellee ta'u jechuudha. Waan quufutti hin fakkaatu midhaan waan argee hin beekneefu namni midhaan argee hin beekne waan quufutti hin fakkaatu jechuudha. Inni midhaan argu waan quufutti hin fakkaatu kanaafuu illee nan quufa jedhee distiidhumaan waan tiriidhuma guddaadhaan masoobiidhumaan as fidatee as keewwatee asumarra jira jechuudha. Inni nan ulseenu amma nyaatu nyaatee amma dhugu irraa nyaatee asuma kaayee ciisaa jira jechuudha. Akkasiin isiniin jedhaa ofuma jala kaayee otoo of cilaallee hin kaasini ciisaayyuu jechuudhaan immoo akkasumatti otoo waan tokkotti hin dubbatiin inni du'aadhaan raafuu jechuun akka waan ta'eef asuma ciisu jedheetuman mana poolisii dhaqee jechuudha. Poolisiin naan fidee dhufu hin jiru jechuudha. Inni hin jiru bahee kuteera jechuudha. Biddeen illee hin jiru, waxeen illee hin jiru, distiin illee hin jiru jechuudha. Akkuma jiru sanatti midhaan waan argee hin beekneefu midhaan sana hunduma isaa fudhatee kutee jechuudha. Wanti tokko mana keessa hin jiru. Kan nyaata sana nan dhibne jechuudha. Nan rakkisna isaa fudhatu rakkataadha. Rakkataa yoo nyaatu mana arsu jechuudha. Baga fudhate sallee kan inni yaadee ture yoo silaa dubartiidhuma mana fidee dhufaa laata jedhee tan kaa'amee nyaata dhufee nyaata hatee deemaa laata birrii hatee deemaa laata jedhee iyyaanne jechuudha. Birriillee xiqqoo yoo shaanxaa keessaa nan qabaayyuu ani dhufa jedhee iyyaanne bakka shaanxaa dhufee fattashaa maal jedhee iyyaanne garuu birrii guddaallee miti birruma xiqqoo fudhatee jechuudha. Otoo guddaan illee jiraate akkanuma godhaayyuu jechuudha. Nu birrii guddaa mana keewwachuu dhiiseera. Warqiillee walla birrii mana keewwadhu jechuudha. Uffatuma koofii bakka waan tokko malee waan fudhatullee san fayyadnu yoo taate malee mana keewwachuu dhiiseera jechuudha. Birrii amitti kanammoo waan tokko yoo isaan gootu guyyaa tokko yoo isaan olchite malee waan tokko isaan gootu. Nyaata kanas nyaata argee waan hin beekneef yoo na jaartitti sii miskintitti sanatti itti fudhatee gala. Ishiitti itti galchuuf akkasitti fudhatee kutaa jechuudha. Distiillee naan hambisne jechuudha. Otoo feestaalitti naqatee deemellee waan tokko hin qabu. Otoo distiidhuma naa dhiisee deeme. Meeshaan koo duraayyuu akkuma jirutti achi jira jechuudha. Guyyaa tokko inshaallah yoo rabbi jedhee isiniin agarsiisa jechuudha meeshaa sana. Amma as dhufee waan dhabeef amma poolisoota fuudhee kaameeraa wanti keewwadhee deemes gisee duraa tokko faayoon yaadattu jedhee tayyaadha. Faayoo fidee asitti kaameeraa kaayee deemanii akka barbaadan yeroo waliin ta'anillee viidiyoon harka jiraayyuu ammallee harka jira jechuudha. Viidiyoon suni ishiin hin jirtu faayoon hin jirtu jechuudha. Amma faayoo faanallee faayoo dhiifama godheeraa fi waan hundaafuu jechuudha. Waan ishiin na bira hin jirreef dhiifama godheeraa fi faayoon gisee baay'eellee na gargaartee na wajjinillee rakkatteetti. Kanaaf viidiyoo ishee gadhiisuu dhiisee akka tasaa dubartii wayii fidee dhufee akkuma gisee sanaa wajjin ta'aa laata jedheetani kaameeraa keewwadhee deeme jechuudha. Akkas hin taane jechuudha. Aksii ta'ee nyaatuma fudhatee qobuma isaa dhufee nyaata isaa nyaatee akka namaatti hin nyaanne jechuudha. Akka sarreetti nyaatan akkuma argitan jechuudha. Nyaata isaa nyaatee kanaafillee akkasitti fudhatee kutee jechuudha. Amma immoo as hin jiru innaan dhufe jechuudha. Poolisii fidee innaan dhufu hin jiru kuteera jechuudha. Akkasin isin jedha akkasitti poolisii fidee dhufe isaan immoo bakka asii dhabnanii kutanii jechuudha. Deemanii amma dhaqee mana isaa ilaala jechuudha. Bakka inni galu sun ilaale yoo inni achi jiraate akkuma dheengadda sana rafaa jiraate poolisoota dawwalee fi achuma dhaabadde dawwalee fi poolisoota waamaa jechuudha. Kanaafuu akkasin isiniin jedha amma qubaa kiyya miti nama faana deemuufini yoo achi jiraate poolisootatti waamee du'aa naa godhaa isa qabsiisuu deema jechuudha. Rabbi isaa gargaaru ati du'aa naa godhaan isiniin jedha. Kanaafuu na faana turaa waan ta'u hunda hordoftoota kabajamtoota kiyyaa kun meeshaan kiyyaas jira jechuudha. Waxillee akkasitti fudhatee dhufe kun buddeenillee akkuma jirutti kanallee kaleessuma fudhatee dhufe jechuudha. Shaanxaa kanallee
makiinaa fidatee dhufanitti fakkaata namtichaani. Kun soofaa isaatiirratti fakkaata soofaa haaraadha. Subhanallah kana wayii sumaatila kunillee kiyyaa miti. Ilmoon nama kanumarratti nyaatu jechuudha. Mana kana keessatti ajaa'ansaatu argitanii. Kotaataas keessa jira ittuma siquun nama sodaachisa jechuudha waan ma'aafana wayiiti. Waan nama ukkaamamaa wayiiti jechuudha. Nama ukkaamsa bakki isaayyuu nama ukkaamsa iddaan guyyaa cufeetii yoo nu fayyaan qabu jechuudha. Wayi nama ukkaamsa as jalaa jechuudha. Wayi as keessaa hin ajaa. Akkatti as keessa bulaadan hin beeku isaaniif rabbitu beeka jechuudha. Kunillee kiyyumaa jechuudha manuma kiyyaa fudhate. Qabachuun nama jibbisiisa jechuudha. Nama jibbara. Amma meeshaa kun hundi fuudhee gatan. Hin jiru mana jechuudha namni tokko mana hin jiru. Qabsiisuudhaan meeshaa barbaadanti kan hin dhufe jechuudha. Isa barbaade dhufe malee meeshaa barbaadan dhufne jechuudha. Erga meeshaa kiyyallee asitti argadhe meeshaa kiyyallee dhiisee hin deemu jechuudha. Meeshaa kiyyallee fudhadhee hin deema. Inni makiinuma fidatee dhufe natti fakkaata inni dhufulluu meeshaa fuudhee deemaadha. Yaani sanatti fakkaata ani kana fa'aa hin argine jechuudha. Irra akkasne yoo akka fuudhee deeme ana somatti hin arge jechuudha. Shaanxaa fi kana hin argine jechuudha. Inni daachumaas fudhatee kute jechuudha. Saalaa jiraayyuu saalaadhuma. Fudhatee kutan nyaatuma fudhatee bichaa kute malee kanneen hin argine jechuudha. Asumatti hin dhufee arge malee kanneen illee fudhatee waan deeminatti fakkaanne jechuudha. Amma kanneen hundayyuu ani immoo asitti dhiiseef hin deemu ofuma faana fudhadhee deema jechuudha. Erga meeshaa kiyya asitti argeeti fudhadhee deema jechuudha. Iddiliisaa ta'ee carraasaa ta'ee hin jiru akka carraa ta'ee jechuudha. Silaan immoo isa dhufee barbaadee asitti yoon isa argee akkuma dheengaddaa yoo rafee jiraate dawwalee waamee fi poolisoota akkasitti qabanii adeeman jedheetani yaadee ture jechuudha. Inni garuu hin jiru jalaa bahee jira dhalli jechuudha. Namichi carraa qabeessa jechuudha. Carraa qabaa hin jiru. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Akkasiin isiniin jedha huccuun kun shaanxaan kun huccuu dubartiiti kan inni qabu jechuudha. Huccuu kiyyaa fi kan kaamilaati kan keessa jiru as keessa. Huccuu dubartiin uffatamu maalumaaf akka fedhe baay'ee tokko na dhibaa jechuudha. As jalli immoo jalli kun immoo hin mul'atu jechuudha dukkana. Bakki sun dukkana ifaan hin jiru jechuudha. Achi qaqqabeessanii waraabuudhaaf gadi guuree waraabuuf immoo gisee hin qabu jechuudha. Kun akkuma argitan huccuu kiyyaa jechuudha. Huccuu kiyyatu keessa jira. Huccuu kiyya bichaadha as keessa. Jaamma daa'ima kiyyaa. Kanallee uffata natti fakkaata. Jaamma daa'ima kiyyaa akkuma bitee fi jedhutti isheen jalaa fudhateeyyuu. Kun jaamma isheetti jechuudha. Kun huccuu kiyyaa. Inni uffata natti fakkaata huccuu kiyyallee. Akkanneen namni fuudhee mangalasitti dhiiseef hin deemu. Huccuun kaamilaallee keessa jira. Guuree yoo isinitti agarsiise yeroo inni hangaa'u akka tasaa yoo asitti qubaa nutti dhufe jechuudha. Anillee nafsi kiyyaaf sodaadhu warra mana wajjin jiru kanaaf sodaadha. Maaliif yoo rafee jiraate achumatti poolisoota dawwalee hin dhufu. Amma garuu yoo nu arge yoo hin baqate yookiin immoo wayii nu godha jechuudha. Anallee waan godhu waan tokkollee nan godhu isirraa sodaa tokko yoo qabu warruma nama faana deemu akka isaan waan argin jechaaf malee ani waan tokkoyyuu san sodaadhu jechuudha. Kanneen amma fuudheetuma dhufuu waliin deemnaa jechuudha fudhadhee deema. Akkasiin isiniin jedhaa nyaata kanneen immoo oma fuudhee deema jechuudha. Nyaata kanallee asitti dhiisu jechuudha. Feestaalatti naqee feestaala suuqaa fudhadhee feestaala naqee
miskiina meeqatu karaarraa beelaa jira jechuudha. Miskiina kenneef bira darba jechuudha. Garaa miskiina yoo nyaatee quufillee na eebbisa jechuudha. Innummaan nyaachuurra jechuudha. Akkasumas isin jaallattoota dhugaa dubbachuudhaaf kan ajaa'iba keessa jechuudha. Namichi sanallee walumaan as galamoo eessuma galcha namichi sanaaf daa'ima kiyya jechuudha. Daa'ima kiyya karaana nyaate jechuudha. Guyyaa lama kunoo dhufe guyyaa lama dhufe daa'ima kiyyaallee namichi illee asitti hin argine jechuudha. Namni tokko isa malee as hin jiru. Inni immoo asuma galaxxuudha. Dhuma kana keessa galanatti fakkaata. Kotonni as jala jiru. Kotota miti isiniin jedha. Meeshuma kiyya tas jala guutee jira jechuudha. Inshallah guyyaa tokko immoo gagguura isinitti agarsiisa. Akkasuma isiniin jedha jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota akkuma dura isinitti hime algalibsi kanallee yookiin namumaa kenneetan miskiinumaa kenneetan darbaa jechuudha. Inni uffachuurra miskiin uffachuurrallee miskiina kenneefini miskiinaaf hin kennaa jechuudha. Algalibsi kana immoo yoonni uffatee jibbe maksalaatti kennadhee bira darbaa jechuudha. Coota kanallee maksalaadhumatti kenneetani akkasitti booda fudhadhaa jechuudha. Akka tasaa yoo wayiin tuttuqee jiraate isiniin jedhaa dhiiseef hin deemu waan hundayyuu kanallee fudhadheetan deema. Kanaafuu daa'ima kiyya immoo biraa nafuu jechuudha. Amman argadhuti inni nafuu biraa akkasuma isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa nama daddabee jira nan gala. Akkasuma isiniin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isinillee du'aa naa godha akka daa'ima kiyya argadhu fuudhee deeman. Ilaalame. Yaa nyaannillee distii guutuu ture. Baay'ee ture jechuudha. Amma immoo fixanii xiqqeessaniiru jechuudha. Fixuu ka'aniiru isiniin jedha. Amma fuudhee miskiinaa kenneef bira darban isiniin jedha. Miskiinni kan naa eebbisan turre naa wayyaadha yookaan miskiinni nyaatanillee daa'ima kiyya argadhaan isiniin jedha. Isinillee du'aa naa godha. Du'aa keessanii na bira dhaabbadha. Akka daa'ima kiyya argadhuun isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa ture.